Bitootessa 26 2025 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kana isinitti himaa oduu waliin Geetoo Lamaayyooti. Poolisiin har'a bu'aa reeffaa Qananii Addunyaa mana murtiitti dhiyeesse. Du'a Qananii Addunyaatiif shakkamee harka poolisii magaalaa Finfinnee kan jiru weellisaa Andu'aalem Gosaatii fi maatiin Qananii beellama mana murtiitti har'a irratti argamaniiru. Dhimma Qananii Addunyaa kan bitootessa 2017 gamoo mana jireenyaa ishii darbii 5ffaa irraa kuftee duute jedhame sana kan qabatee qorachaa jiru poolisii magaalaa Finfinneeti. Du'a ishiif abbaa manaa ishii shakkee himata irratti baneera. Galmee sana banee kan ilaalaa jiru immoo mana murtii federaalaa sadarkaa duraa kan Araadaa jirudha. Gaafa jalqabaa poolisiin ragaa teeknikaa fi taaktikaan qopheeffadha jedhee guyyaa 14 akka isa barbaachisu gaafatee manni murtiis ayyama kennee fi har'a irratti beellama qabatee fi ture. Akkuma sanaan poolisiin bu'aa qorannoo reeffa Qananii mana yaalaa irraa argatee har'a mana murtiif dhiyeesseera. Qorannoon reeffa Qananii irratti mana yaalaatiin taasifame kan mul'ise Qananiin bakka ol fagoo irraa lafatti kuftee akka duuteedha jechuun poolisiin mana murtiitti beeksiseera. Bilbilli shakkamaas qorannoo dabalataaf qaama itti ergame irraa bu'aansaa akka hin deebinee fi poolisiin federaalaas bu'aa qorannoo forensikii akka isaaf hin dhumne ibsee guyyaa dabalataa ammas naaf haa kennamu jechuun gaafateera. Abukaattoon Andu'aalem Gosaa immoo mirgi wabii akka eegamuuf gaafatee ture. Manni murtiis yaada gara lamaanii erga dhaggeeffatee booda qorannoo dabalataaf guyyaa 12 sigaa jedhee poolisiif hayyamee beellama itti aanu gaafa bitootessa 29 2017tti qabeeraaf. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed tagaaruun nama pirezidaantii naannichaa akka ta'u barbaadan akka kaadhimataniif waamicha godhaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed uummatni naannoo Tigraay bulchiinsa yeroo naannichaatiif pirezidaantii ta'uu danda'a jedhan har'arraa kaasanii akka kaadhimatan waamicha dabarsaniiruu fi akka waliigaltee Piriitooriyaatti turtiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay waggaa 2 ture. Garuu bulchiinsi yeroo waggaa 2 darban hojjetaa ture waan raawwachuu qabu. Garii isaa osoo hin xumurin barri turtii isaa dhumeera. Waan inni hojjechuu qabu keessaa tokko filannoon taasifamee mootummaan uummanni filatuutti aangoo dabarsee kennuu kan jedhudha. Akka lakkoofsa 359 muraa 1995 boqonnaa 15 lakkoofsa 3 irra jirutti barri hojii bulchiinsa yeroo waggaa 2 qofa akka ta'e dirqisiisa. Garuu bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay waan hojjetu qabu yeroo kennameefi keessatti hunda isaa osoo hin raawwatin dhumeera. Haalli lafarra jirus waan dirqisiisuuf amma bara hojii bulchiinsa yeroo naannichaa dheeressuun barbaachisaa ta'ee argameera jedhu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed. Akka waliigaltee Piriitooriyaatti manni maree bulchiinsaa hirmaachisaa ta'e pirezidaantiin kan muudamu muummicha ministeeraanidha. Ammas hirmaachisaa fi kan uummatni barbaadu akka ta'uuf jecha uummatni nama osoo ta'ee wayya jedhu argachuuf carraan kennameeraa fi kanaaf yeroo dheeratu kana keessatti hojii hafee qulqullummaan hojjetee waliigaltee Piriitooriyaa raawwachiisuu ni danda'a jettan kan amantan maqaa nama ga'umsa qaba jettanii amantan karaa imeeliitiin har'arraa kaastanii maqaa akka eertan kan jedhu waamichi afaan Tigreetiin darbeera. Imeeliin info@pmo.gov.et jedhuutiin maqaa nama kaadhimattanii erguu ni danda'ama jedhameera. Rakkina geejjibaa magaalaa Finfinnee keessaa hir'isuuf ollaarraa taaksiin 6,000 galeera jedha bulchiinsichi. Magaalaa Finfinnee keessatti fedhiin geejjibaa jiraattonni qaban kan guutuu osoo hin taane dabalaa jira. Haga yoonaatti akka falaatti bulchiinsi magaalittii tarkaanfii fudhate keessaa tokko fedhiin taaksii naannolee fi magaalota ollaarraa magaalittii seenanii hojii akka hojjetan kan taasisudha. Haga yoonaatti fedhii malee dirqisiisuun waan hin turreef taaksiin ollaarraa galanii tajaajila geejjibaa kennan wayita fedhanitti dhiisanii galaa turaniiru. Kun immoo hanqina geejjibaa guddaa uumeera. Taaksiin magaalaa Finfinnee keessaa kan gabatee tokko qabanis dulloomaa waan turaniif tajaajila barbaadamu guutuutti kennuu hin dandeenye jedha biiroon geejjibaa magaalaa Finfinnee. Biirichatti hoogganaan boba'aa geejjibaa uummataa obbo Ashannaa fi Siyyum rakkoo geejjiba magaalittiin qabdu furuuf jecha yeroo ammaa taaksiin 6,000 naannolee fi magaalota ollaarraa Finfinnee seenanii hojii geejjibaa irratti akka bobba'an taasifameera jedhan. Hanqina geejjibaa jiru dhaabbataan furuuf bulchiinsi magaalittii irratti hojjechaa jira jedheeras. Namootni naannoo waajjira immigireeshiniitti hojii seeraan alaa irratti bobba'an 65 hidhaman. Naannoo waajjira immigireeshinii fi tajaajila lammummaa Itoophiyaa kan Finfinnee jirutti namoonni hojii faddaalummaa irratti bobba'an 65 qabamanii hidhaa galaniiru. Isaan keessaa 25 dubartootadha.
Waajjirichi Koomishinii Poolisii Federaalaa fi kutaa magaalaa Lidataatti bulchiinsa aanaa torba wajjin qindaa'uun tarkaanfii sakatta'insaa godheen naannoo waajjirichaatti namoota hojii seeraan alaa irratti bobba'anii tajaajilamtoota irraa maallaqa fudhataa turantu qabame. Dhimma keessan isinii raawwachiifna jechuun hojii faddaalummaa seeraan alaa irratti kan bobba'an seeraan ala beellama paaspoortii onlaayinii namaaf guutan naannicha jeequun hojii mootummaatti gufuu ta'an akkasumas gocha gowwoomsuu fi waliin dha'uu adda addaa irratti bobba'aniiru kan jedhaman 65 qabamanii manneen hojii wal fakkaataa keessatti dalagamu 7 samsamaniiru jechuun waajjirichi beekseera. Oduu keenya ittaanuun Finfinnee keessatti qarshii biiliyoona 7 caalu gibira qinaaxxii fi keenyaan irraa galuun himameera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee gibira qinaaxxii fi keenyaan yookaan dhaaba manaarraa galan biiliyoona 7 fi kitiloo 200 argadheera jedha. Biiroon galiiwwan magaalittii akka beeksisetti magaalaa Finfinnee keessa kan qinaaxxii fi dhaaba manaa isaaniif gibira kaffalu qaban 400,000 fi 75,000tu jira. Labsiin kaffaltii gibiraa kun ba'ee hojiirra ooluu kan eegale bara 2015 irraa kaasee yoggaa ta'u hanga guraandhala 30 2017tti kaffalamee akka dhumuu qabu ajaja. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo galiiwwanii magaalittii obbo Sawunnat Ayyalaa warra kana keessaa 400,000 fi 33 yeroo kaa'ame keessatti gibira isaanii kaffalanii fixataniiru jedhan. Dhibbeentaan 91 yookaan qarshiin biiliyoonii 7 fi kitiloo 200 galeera. Kan hafan 42 immoo yeroo kaa'ameef keessatti baasuu waan didaniif adabbii yookaan dhalasaa wajjin kaffalaa jiru. Akkuma guyyaan kaffaltii dabalaa deemu kaffaltiin dhalasaas irratti dabalaa akka deemudha hoogganaan sun kan ibsan. Amma gatiin gibira manaa kan shallagamu gatii manni sun itti kireeffamu irratti hundaa'eetudha jedhameera. Oduu keenya xumuraatiin Raashiyaa fi Yuukireen galaana gurraacha irratti walitti hin dhukaafnu jedhaniiru. Erga Raashiyaan waggaa 3 dura Yuukireen irratti weerara banteetii biyyootni lamaan galaana gurraacha irratti dooniiwwan wal jalaa gubaa turan sochii daldalaa wal ugguraniiru. Jidduu kana maanguddummaa Ameerikaatiin Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad keessatti biyyootni lamaan akka galaana gurraacha irratti walitti hin dhukaasneef waliigaluu himameera. Oduun masaraa Ameerikaa irraa ba'e akka jedhutti taanaan kana booda dooniin galaanaa sanarraa deemu hundi sodaa malee gara biyya dhufanitti ba'anii galuu danda'u. Dooniiwwan daldalaa dhimma waraanaaf ooluunis hafuuf jira. Kana malees ijoollee Yuukireen Raashiyaan dhukkaamsitee deebisuuf booji'amtootaa fi namoota fayyaaleeyyii wal jala qabataniif hidhaa jiran waliif gadhiisuuf biyyootni lamaan walii galaniiru. Biyyootni lamaan nagaa waaraa akka bu'uuf Ameerikaa wajjin akka hojjetanidha kan waliif galan. Marii gara fuulduraatti taasifamu irratti dhaabbatni mootummoota gamtoomanii akka irratti argamuuf waliif galameera. Egaan daawwattoota keenya oduu keenya yeroo kanaaf qabanne kan waan goolabneerra turtii gaarii qabaadhaa.